second. Abu Ali Sinaan barreesse keessaa tokko kan ta'e Qaanuun hanga irratti seenaa saayinsii wal'aansa namaa keessatti akkuma kitaaba qulqulluu ta'eeti tajaajila as geem. Abu Sinaan kitaaba Al-Shifaa jedhamuun beekamus barreesseeti kan dabre. Kitaaba Al-Shifaa jechuun hiikkaan isaa kitaaba fayyaa jechuudha. Kitaaba isaa kanaanis waa'ee fayyaa hawaasaa bal'inaan barreessee jira. Abu Ali Sinaan kophaa isaatti kitaabban waa'ee fayyaa fi qorichoota laallatan 246 ol barreessee akka dabre seenaan jireenya isaa ni ibsa. Hayyichi qorichootaa kun qorannoowwan bara jireenya isaa keessatti gaggeesseen waa'ee dhibee sombaa akkanumattis dhukkuboota daddabroo garaagaraa laalchisee bu'aa guddaa nama buusee dabreedha. Waa'ee fayyaa fi xiinsammuu namaarrattis waa baay'ee hojjetee jira. Abu Ali Sinaan kana malees waa'ee baquu danqarii fi akkanumattis faayidaa ayiraniin fayyaa haadholii fi daa'immaniif qabu laalchisee nama waan guddaa addunyaa kanaaf gumaachee dabreedha. Hayyoota musliimaa damee wal'aansa namaatiin addunyaa kanaaf gumaacha olaanaa godhanii dabran keessaa inni lammaffaan Abubakar Muhammad Ibn Zakariyaa Al-Raazii jedhamuudhaan kan waamamudha. Abubakar Muhammad Ibn Zakariyaa Al-Raazii bara 865 irraa kaasee hanga bara 925tti jiraatee nama dabreedha. Al-Raaziin Iraan keessatti bakka Raay jedhamtutti dhalate. Namni kun ogummaa fayyaa keessatti hayyuu fi ogeessa irraa finxee ta'uudhaan seenaa musliimotaa keessatti beekama. Al-Raaziin dooktara fayyaa isa jalqaba akka tures seenaan ni dubbata. Bara jireenya isaa keessatti kitaabban fayyaa 200 caalan barreessee addunyaa tanaaf gumaachee jira. Kitaabban hayyichi fayyaa kun barreesse keessaa kitaaba Al-Mansuurii fi Al-Hawwii jedhaman faan ni eeramu. Kitaabban isaa kunis waa'ee qorichoota garaagaraa fi faayidaa isaanii kan barsiisanidha. Al-Raaziin kaleen namaa kan dhukkubsate akkamitti akka wal'aanamuu danda'u nama addunyaa tana barsiisedha. Dabalataan dhakaan hadhooytuu keessa jiru akkamitti akka fala arkatus nama tooftaa garsiisedha. Akkasumatti illee hayyichi kun xabiyaa dhibeewwan daddabroo garaagaraa qaban maal akka fakkaatu qoratee nama barreessedha. Al-Raaziin tooftaaleen dhibeewwan garaagaraa ittisuuf gargaaran maal akka ta'anis barsiisaati kan ture. Kana biraas dabree hayyuun kun bara jireenya isaa keessatti baalawwan sammuu nama hadochan kan akka opiamii faa gargaaramuudhaan wallaansa baqaqsanii suphuullee gaggeessaati kan ture. Alkooliin arraantana ogeeyyiin fayyaa ittiin gargaaraman tajaajila fayyaatiif akka ooluuf yeroo jalqabaatiif namni barsiises Al-Raaziidha. Saayintistiin jalqabaa saayinsii fayyaa keessatti waa'ee miizilii argates Al-Raaziidha. Al-Raaziin wantoota iddoo garaagaraatti adda babaasee nama qoqqoodeedha. Fakkeenyaaf albuudota, muduraaf kuduraa fi bineensota faa jedheeti kan adda qoqqoode. Hayyichi kun dhimmoota falaasamaa garaagaraa irratti kitaabban hedduu barreessee jira. Dabalataan qorichoota laalchisuudhaanis akkasumatti kitaabban hedduu barreessee addunyaa tanaaf gumaacheeti kan dabre. Hojiin hayyichi kun hojjete afaan laatiinii fi kanneen biraattis hiikamee hanga har'aatti hawaasa idila addunyaa tajaajilaa akka jiru seenaan jireenya isaa ni ibsa. Kabajamtoota dhageeffatoota keenya, gumaachi hayyoonni musliimaa addunyaa tanaaf gumaachan kan himamee dhumuu miti. Hayyoonni falaka hawaa kan musliimaa urjiiwwan haaraa hedduu arkachuu dandeenii jiru. Akkaataa urjiileen garaagaraa hawaa keessa itti marmaaran laalchisuudhaanis qorannoowwan bu'a qabeessa ta'an hedduu gaggeessaniiti kan dabran. Fakkeenyaaf hayyoota musliimaa waa'ee falaka hawaa qorachuudhaan beekamoo ta'an keessaa inni tokko Al-Buruunii jedhama. Al-Buruuniin lammii Afgaanistaan yommuu ta'u bara 973 irraa jalqabee hanga bara 1148tti nama jiraatee dabreedha. Al-Buruuniin bara jireenya isaa keessatti hojii hojjeteen fageenya urjiileen garaagaraa dachii tanarraa qaban safaruu nama danda'eedha. Dabalataanis Al-Buruuniin sarkanfiraansiin yookiin bal'inni qaama lafaa hammam akka ta'e nama argateedha. Hayyoonni musliimaa hubannoon waa'ee falaka hawaa irratti qaban addunyaa tanarratti abuurraa garaagaraa akka godhaniif isaan dandeessisee jira. Meeshaa qorannoo hawaatiif gargaaru kalaquu irrattis hayyoota musliimaatu gahee olaanaa taphate. Keessattuu meeshaa ol fageenya urjiileen garaagaraa dachii irraa qaban safaruuf dandeessisu kan astroolobal jedhamu kalaquu irratti gumaacha olaanaa kan godhan hayyoota musliimaati. Abuurraa garaagaraa gochuudhaanis hayyoonni musliimaa beekamoodha. Fakkeenyaaf
Hayyichi Ibn Baatutaa jedhamu meeshaalee abuurraa hayyoota muslimaatiin kalaqamaniin gargaaramee addunyaa irratti abuurraa garaagaraa gochuu nama danda'edha. Abuurraa gaggeesse kanaanis ardii Afrikaa dabalatee biyyoota akka Hindii fi Chaayinaa fa'aa daawwachuu danda'ee jira. Beekumsi hayyoonni musliimaa gama kanaan qabaachaa turan kunis booddee irratti Awurooppaanota illee fayyaduu danda'ee jira. Namni yeroo jalqabaatiif bantii kaaba lafaa irratti qorannaa gaggeessee dhugaa jiru as baases Ibn Fadluun jedhama. Ibn Fadluun bara 921tti du'aan addunyaa tanarraa kan gale. Ibn Fadluun bantii kaaba lafaarraa kaasee hanga Raashaatti nama imalee ture. Hayyoonni musliimaa ogummaa ijaarsaa dinqisiisaa ta'e qabaachuudhaanis baay'ee jajamu. Fakkeenyaaf bara 1648tti Hindii bulchaa kan ture Shah Jihan yaadannoo haadha mana isaa Mumtaaz Mahaliif jedhee kan ijaarsise Taaj Mahal eeramuu ni danda'am. Gamoowwan dinqisiisa hangaarratti addunyaa tanarratti argaman keessaa Taaj Mahal isa tokko. Kunis hojii kalaqa hayyoota musliimaati. Kabajamtoota dhageeffatoota keenya yoo ni himna jenne egaa gumaacha hayyoonni musliimaa durirraa jalqabee hangaarratti qarooma addunyaa kanaatiif godhan kan sa'aatii muraasa kana keessatti himamee dhumuu miti. Fakkeenyaaf kanneen ta'an qofa keessaa tuttuquuf ijibbaanne qophii keenya kan har'aaf qindeeffanne kanumaan xumurree jirra. Qophiileen